Kana limitina fipse fatina base Chubu konduma anabise Kena Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaa tan obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabulaati. Egaa gooftaan nu gargaaree har'a walitti deebinee jirra. Sagantaa kanarratti paanel diskeeshinii akkasumas interviiyuun adda addaa faarfannaan gara fuulduraatti itti fufaa. Amma garuu akkuma kanaan dura waliin jalqabnee jirru barumsa walitti fufinsaan jalqabnee jirra. Har'allee iddoo dhaabne kaaneetu kan nuti itti fufnu. Egaa sagantaan kun kan keessan sagantaan birmadummaan YouTube chaanaaliidhaan yeroo hundumaa roobii galgala sa'aatii 3:00 kaaseetudha kan isiniif darbu. Episoodii jalqabaa kaaftanii ilaaluu ni dandeessu. Chaanaalii kana galtanii Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu hin dagatina. Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhuun seentaniitu sagantoota isin darbellee irra deebitanii hordofuu dandeessu. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Irras deebinee egaa wal agarreerra hamma dhumaatti nu wajjin hin turaan afeerraa kuusa jalqabaati. Egaa kaameraadhaan obboleessaa koo Amaanu'eel Getaachoo na waliin tura. Giraafiksii isaa hojjechuudhaan torbaniin yeroo hundumaa namni na bukkee dhaabbatu Waaqayyo gooftaan isaa eebbisu. Burqaa Giraafiks Yoonaas Getaachoo Waaqayyo gooftaan lafatti jirtutti si eebbisu jechuun barbaada. Barumsa keenya torbee darbee isin yaadachiisetan Waaqayyoon kadhannee barumsa keenya isaarraa itti fufna. Egaa bara kana keessa gooftaan Yesuus Kiristoos bara dhumaa kana keessa ulfaataa jedhee kan inni nutti dubbatu ergamoonni gooftaas akkasuma kan isaan akeekkachiisaa nu barreessanii darbanii dhimma Waaqayyo namatti dubbachuusaa kana akkamiin beekna kan jedhu Waaqayyo dubbataa jiraachuusaa akkamiin beekna nama Waaqayyotti dubbate akkamiin beekna kan jedhu irraati kan nuti jalqabnee jirru. Isa qabatee raajonni sobduun barsiisonni sobdoonni dhugaa fakkeessanii namoota mootummaa Waaqayyoo keessaati akka isaan dhabaman goosisaa karaa Waaqayyoo irraa kaasaa akka isaan jiran wangeelli keenya durumaa dursee hin dubbata. Har'a faca'aniiru akkuma Yohaannis akkuma inni ergamaan Yohaannis akkuma inni jedhe bara keenya kana keessa faca'anii jiru. Namoonni baay'een karaarraa kaa'ataa jiru. Isa kanarratti gadi fageenyaanii barachuudhaaf jedhaa jirra. Amma barbaachisummaa barumsa sanaa torban darbee walii wajjin hin jalqabneerra. Barumsi kun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachisa? Barbaachisummaa isaa jalqaba duraa beekuudha yoo baanne ammuma kanaatti gatiitti kenninee hin hordofnu waan ta'eef barbaachisaadha wantichi. Barbaachisaadha. Ana jedhetu hin ta'e wangeela keenyatu barbaachisaadha jedhetu jala muree nutti hima. Keessumaa barumsa kana barattanii gaafa xumurarra geessan xumura isaarratti outputii nuun eeggannu maalidha kan jedhu inni jalqaba duraa loltoota leenjisanii loltoota yeeyyota dura dhaabbatan leenjifneetu baafna. Yeeyyota kana dura kan dhaabbatan raajota sobduu kana barsiisota sobduu yeeyyota gooftaan ittiin jedhu kana dura kan dhaabbatan dargaggoota hedduu akkan argadhu abdii guddaan qaba. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Kanarratti kan nuuni ilaalaa turre yeroo darbe kanaaf nu fayyada barumsi kun jennee walii wajjin ilaalaa turre. Wangeelaaf warra loltoota kaafachuu. Loltoota wangeelaaf lola jedha Yihuudaan. Phaawulosis isuma kana kan inni dubbatu loluu akka nu qabnu walii wajjin ilaalaa turre. Wangeelaaf loluun har'ammoo wangeelaaf loluun hojii gaarii akka inni ta'e wangeelli keenya lafa ka'a. Hojii gaarii namni hojii gaarii hojjetaa jira kan inni jedhamu. Kiristiyaanni tokko tajaajilaan tokko hojii gaarii hojjetaa jira jedhee Waaqayyo hojii gaarii naaf hojjetaa jirta kan inni ittiin jedhee jajee badhaasu nama wangeela kanaaf lole. Meesa kanatu tiseennee barumsa keenya kanatu hin jalqabiin sekondii murtaa'eef Waaqayyoon kadhanna gooftaan akka nutti dubbatu. Gooftaa keenya guddifnee si galateeffanna maqaan kee eebbifamu guyyaa irraa kana situ nuu kenna. Maqaan makee Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Egaa akkuma kanaan dura nu barsiisaa turte nutti dubbataa turte hafuura qulqulluu har'allee sa'aatiin gabaabduu kana gidduutti waan dinqii hojjechuu jireenya keenya gaddiruu kan dandeessu si'i arras akkuma kanaan duraa nutti dubbadhu. Samiin kun nuuf hasaaqama. Inni isa kanaan mormu
biyya garaarra haala garaagaraa keessa ta'anii sagantaa kana kan hordofan akka isaan dubbii kana hin hubanne akka isaan dubbii kana hin hordofne kan godhu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Jalqabaaf xumuranuu ta'e maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhanneerraa. Ameen. Tole. Egaa wangeelaaf loluun wangeelaa fi gama wangeelaa dhaabbachuun wangeelaaf loluun akkasumatti jedhanii waa wayii tokko mormuun wangeelli keenya isa kana hin deeggaru wangeelli keenya isa kana immoo hin deeggara jedhanii wangeelaaf loluun hojii gaariidha jedha wangeelli keenya. Bara nuu jirru kana keessa garuu bara kana keessa garuu akkasii laata. Walii wajjin hin ilaalla walumaa galayyo. Wangeelli keenya maal jedha waa'ee wangeelaaf loluu? Loluun wangeelaaf loluun Waaqayyo ofiisaaf dadhabee jedhu namoonni tokko tokko dhiisii isa kana jedhu namoonni maal dhiisii ma baay'ata. Namni keenya bara kana keessa yoo dubbachuu dhiise yoo calluma dhee waa wayii kana wangeela kanaaf yoo falmuudhaa dhiise Ndaama akkamitti yaadama akka nama amala qabu tokkotti akka nama ga'eessa tokkotti akka nama bilchaate wayii tokkotti akka nama jiramiti nama beekumsaan guddate akkasitti yaadamaan wangeelli keenya garuu akkasin jedha. Wangeelli keenya nama wangeelaaf falmu nama wangeelaaf lolu nama wangeelli akkasiin jedhu jedhee yeeyyota dura dhaabbatu jalloota dura dhaabbatu warra wangeela kanaa karaa akka wangeela kanaatti biyya injira akka hin jiraanne kan goosisan kan saba wangeela kanarraa kaasan dura warra dhaabbatanii hojii gaarii hojjette hojii gaarii jedheetu nuuf ka'a. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Inni kun isin hin galle baay'ee keessaniif warran tajaajila jettaniifis hin galle gaggeessitoota waldaa kiristaanaatiif kun hin galleef baay'ee keessaniif hin galle jedhee yaada. Isaan baay'een keessanii mutuma isinii galee jiruma beekama afaan qabattanii jiru. Inni kun takka wangeelli keenya deeggaru takka yaada Waaqayyoo. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Isa kana inni hubannaa kana nuuf kenne Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Inni kun naa gallaan an karaa koo inni kun naa galee galanni gooftaaf haa ta'u. Filiphiyuus boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irraa kaasiin isinii dubbisa amma lakkoofsa 7tti asirraati argattu. Sana maasaa jiru kana ila isiniin dubbisa na dhaggeeffadhaa. Sagalee Waaqayyoo jiraataadha humna hojjetu of keessaa qaba. Dhaggeeffadhaa wangeelatu jedhe anatu jedhe miti. Jala dhaggeeffadhaa. Kadhata koo keessatti guyyaa duraatii jalqabdanii hamma har'aatti hojii wangeelaa keessaa waan qabaattaniif Waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyoon hojii gaarii isin keessatti jalqabe amma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufuutti fiixaan akka baasu nan amanadha. Waa'ee hunduma keessaniif yeroo yaadummoo garaan koo waan isin bira jiruu fi hidhamuu koo keessatti wangeelaaf falmuutti isa cimsee dhaabuuttis ayyaan anaaf kenname keessaa hundumti keessa akka qabdan yaaduun anaaf qajeelaadha jedhee warra Filiphiyuusiif dubbata. Phaawulos isaaniif gaafa barreessu jara kanaaf amantoota kanaaf gaafa barreessu kana dubbatan. Jara kana Ximootiyoosii wajjin hin taane isin barreessinaa jedheetu eenyu barreessaa gaggeessitoota waldaa kiristaanaa Filiphiyuusiin jiraniif isaaniif kan inni barreessu. Isaaniif barreesseetu amantootaanis naaf ga'a ergaa koo kan amantootaaf naa ga'a jedheetu isaaniif barreessa. Waa'ee isaanii Waaqayyoon galateeffataadha kan inni jalqabu. Waa'ee gaggeessitoota achi jiran kana. Waa'ee gaggeessitoota biyya Filiphiyuusii jiran kana galateeffataa amantoota isaanii galateeffataa kan inni isaanii barreessu. Kadhannaa koo keessatti gaafan isiniif kadhachuuf jedhu. Biyya Roomaa jira yeroo kana hidhamee mana hidhaa ulfaataa keessa lafanni jiru mana hidhaa keessa taa'eetu isaaniif kadhata. Isaaniif kadhata Waaqayyoon galateeffata Phaawulos. Waaqayyoon galateeffata waa'ee isaanii. Waa'ee keessa Waaqayyoon an galateeffadha. Sababi isaa immoo sababi ani Waaqayyoon galateeffadhuu fi hojii gaarii hojjetaa jirtu. Hojii gaarii waan isin hojjetaa jirtaniif gaggeessitoonni amantoonni hojii gaarii waan isin hojjetaa jirtaniif Waaqayyoon an galateeffadhe jilbeeffadhee Waaqayyoon galateeffadha. Hojii gaarii kana waan ajaa'ibu keessaa isintuu jalqabe miteedha. Isin iyyuu miteedhaan hojii gaarii kana Waaqayyotu isin keessatti jalqabe. Waaqayyotu isin keessa kaa'edha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyotu isin keessa kaa'e. Hojiin gaariin kun immoo maali jedhee gaafa isaanii barreessu hojiin wangeela
wangeela kanaa fi falmuu keessaatii qooda qabaattanii. Phaawulos maaliif hidhame? Wangeela kanaaf waan falme. Wangeelli Kiristoosii akkasidha jennaan akkas mitii jedhan warri kaan. Yihuudoonni warri gooftaa Yesuus Kiristoos kanatti amanan warri hin amannes baay'een isaanii diina isatti ta'anii miti. Wangeelli inni sirriinsa kana. Yesuus Kiristoos akkasii gaafa inni jedhu miti warri jedhantu isaan dura dhaabbatee waan inni falmee fi mana hidhaa keessa bu'e. Haa ta'e miti. Waan isin ajaa'ibu keessa waliin dhahee miti. Nama miidhee nama ajjeesee miti waan isin ajaa'ibu keessa. Wangeela kana falmuu isaarraa kan ka'e waa'ima wangeela kanaaf falmuu kana waa'ima wangeelaa kana lafa kaa'ee dhiisannaan lafaan kaa'uudheetu hidhame. Kanaaf hidhamee jira. Inna jara kanaanii isin ana wajjiniin qooda falmuu kana keessaa qabdu. Fooniinis hafuuraanis na bira dhaabbattanii jedhaan. Na bira dhaabbattanii hojii wangeela kana falmitan jedhu. Gaggeessitoota akkasii, amantoota akkasii Waaqayyo Gooftaan bara kana nuuf haa kaasu. Nuuf haa kaasu. Dhugaan isiniin jedhu. Hojii gaarii jedhee kaa. Hojii gaarii hirmaattanii. Hojii gaarii. Hojii gaarii. Bara keenya kana keessatti yoon deebi'ee dhufe gara keenyatti gaafan fudhadhu Phaawulos utuu bara kana jira ta'e maal nuun jedha laata? Maal siin jedha laata? Gaggeessitoota waldaa kiristaanaatiin maal isiniin jedha laata Phaawulos utuu arra isinii barreesse xalaatuu isinii barreesse ta'e yookaan utuu isinii lallabe waa'ee keessan maal jedhee kaasa laata? Amantoota bara kanaatiin maal isiniin jedha laata? Hojii gaarii hojjetaa jirtu. Hojii gaarii hojjetaa jirtu amantoonni hojii gaarii hojjetaa jirtu gaggeessitoonni. Dhugaa hojii gaarii hojjetaa jirtu. Hojiin gaariin horii tokko namaa kennuu yookaan immoo afaan ofii qabatanii ta'anii namaa wajjin walii galanii hunduma wajjin nagaa uumanii wangeela waaqayyoo ofii isaatii falma todhanii warra dhiisan warri akkas gootaniin an dhugaan isiniin jedha bara kana keessa Phaawulos utuu jiraateeti xalayaa kana akkas jedhee isiniin barreessu. Caqasi kun hojii gaarii isin keessatti jalqabe kana waaqayyo isiniin hin jedhu. Injil hojii gaarii hojjetaa jirta waan ta'eef hojii gaarii hojjetaa jiru waan ta'eef galagalchoosa argaa jira irra bara keenya keessatti galagalchoosa bara sana keessa namoonni jalloonni turaniiru tajaajiltoonni jalloonni akka hidhaan kun natti cimuu fi dalga akkanii sirriitti hin lallabiin akkanii karaa sirriirra hin jirre godhanii kan lallaban dubbii kan natti cimsan jiru kan nagananii sokkanis immoo jiru waaqayyo isaan itti lakkaa'uudha. Boqonnaa sadhumaa irratti hidhattanii yoo ilaaltan maqaa isaanii lafa kakkaa'ee jechuudha. Har'a akka deemaas faana dhiisanii sokkaniiru faayidheefa kaasa. Warri akkasiiti har'a bara keenya keessa kan baay'ate waan isin ajaa'ibu keessaa warra akkasiidha kan baay'atee jiru. Galagalchoodha kan nuun argaa jiru. Hojii gaarii namni hojjetu bara keenya keessatti nama wangeelaa falmuu as galagaltanii baay'een keessanii yeroo wangeelli keenya kana hin ajaju sobdootadha jirri kun warri sobduun kun dhaabuu qabu dhimma kana gochuun hin danda'u kana gochuu kan hin deeggaru wangeelli gaafa hin jedhu galagalchoo as galagaltanii kan daboo baatan jara wajjin hin dhaabbattanii gaggeessitoonni waaqayyo isinii fayyisu. Gooftaan maccaa isinii fayyisu. Hojii gaariitti deebi'a. Hojii gaarii hojjedha. Hojiin gaarii wangeelaaf falmuudha. Wangeelli kun al takkaanu barreeffamedha Yihuudaan. Al takkaanu barreeffame wangeela kanatti dabaluun irraa hir'isuun hin danda'amu. Isa kanammoo akkasin loltaniifan isinii barreessaa. Isinitti meera torbeedhaaf. Isinitti meera. Hojii gaarii immoo Phaawulos immoo warra Filiphiyuusiif immoo gaafa barreessu hojii gaarii keessaa hirmaattan. Sababni isaa maali? Wangeelaaf falmitan. Gama wangeelaa dhaabbattan. Gama wangeelaa hiriirtan. Har'a bara keenya keessa gama wangeelaa hiriirtan. Baay'een keessan gama wangeelaa hiriiraa hin jirtan. Gama wangeelaatu hin ta'in gama dhalootaa tabalaashee. Gama dhaloota karaarraa badee. Gara sobdootaa raajota sobduu. Gama sana kan isin dhaabbattan. Sababi isaa deeggartoota baay'ee qabu waan ta'eef. Miidiyaan kan isaaniiti waan ta'eef. Baaleessilxaanonni kan isaaniiti waan ta'eef. Namoonni gurguddoon abbootiin qabeenyaa gama isaanii hiriiranii jiru waan ta'eef. Horiin gama isaanii jira. Qabeenyi gama isaanii jira waan ta'eef. Namni gama isaanii jira waan ta'eef. Kanaaf gama sana hiriirtan. Hojii gadhee hojjetaa jirtu waan ta'eef. Har'a gooftaan isinitti dubbata gaggeessitoota dabalatee. Amantoota keenya dabalatee. Deebi'aa gama wangeelaa hiriiraa. Gama wangeelaa dhaabbadha. Wangeelaaf lola. Hojii gaarii gooftaan gaafa inni deebi'ee dhufu yoo dhuguma badhaafamuu barbaaddu ta'e yoo dhuguma gooftaa biraatti gatii argachuu barbaaddu ta'e deebi'aa gama wangeelaa hiriira. Gama wangeelaa dhaabbadha. Wangeelaa fi
falmuun wangeelaaf falmuun hojii gaarii hojjechuudha waan ta'eef. Har'a garuu akka jettu baay'een keessan koomentii adda addaa na barreessitu waaqayyo isin haa eebbisu hunda keessan iyyuu warra koomentii barreessitanii anoo nama guddaansisee edaa akkasidha ati edaa akkas karaarraa kaatte ati edaa akkasuma taate naan jettu baay'een keessan waaqayyoof galanna ta'u eeyyee andurumayyuu akkasuma gama wangeelaan hiriiraan gama wangeelaan dhaabbadhaan yoo barbaaddan kottaa gama keessan yoomiyyuun dhufu gama sobdootaa yoomiyyuu dhaabbadheen hiriiru. Gaaf tokkoyyuu isaan hin deeggaru. Isaanii wajjiniin wangeela sobaan lallabu'an. Isaanii wajjin faarfannaa sobaan faarfadhu'an. Hin argitan kana yoomiyyuu. Kanaaf deebi'aa gara wangeelaatti deebi'aa. Wangeela kanatti deebi'aa. Hin baddu yookaan dhugaan isiniin jedha hin baddu. Hin baddu. Wangeela kanarraa namni maqee numa bada. Kanaaf as deebi'aan isiniin jedha ingirdaadaaf qamadii fa'aa jettu baay'een keessan gaafa na barreessitan ingirdaadaaf qamadii walitti dhiisaa jedhe gooftaanii fa'aa jettu gaa caqasa ishee akkasii barbaaddattanii silaa warri jalloonni warri karaarraa kaatan sosobdoonni sun tiksii ishee akkasii kana isinii kennaniiru isinii laataniiru garuu wangeelichi tiksichi isa kanaaf kan inni barreeffame. Ingirdaadaaf qamadii walitti hin facaafne gooftaan. Rafanii jennaan namoonni tuusaan rafanii jiranii dhufanii facaasee geggeessitoonni raftanii ennaan dhufanii facaasan bara keenya keessas rafanii ennaan facaasanii dhufeetu diina kootu dhufee facaase ingirdaada keessaa amma dubbiin ingirdaadaaf dubbii qamadii miti waan ani itti jiru isa facaasu sana akka inni hin facaafne ittisuudha. Caqasa sanayyuu sirriitti nu bannise waa'een sun maaliif akka inni barreeffame? Akka ingirdaadiin facaafamne ittisuutu nurra jiraata geggeessitoonni dura dhaabbannee ingirdaada kan isa kana yoo barbaaddan caqasa saadaqaatti dubbifadhaa waa'ee ingirdaadaaf qamadii sana caqasa isaallee naan barreessine akkasumatti naa caaftan malee caqasiisaa Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 irraa kaasaa dhaqaatti dubbifadhaa Maatiyos boqonnaa 13 irra jira lakkoofsa 24 kaasaatti dhaqaa dubbifadhaa rafanii ennaan dhufanii facaase gaafa facaasee ennaan ingirdaadi biqile. Isa booddee meetti dhiisaa abbaamti qamadii sanaa beekaan garaagara baasaati. Kan inni jedhe isarratti jalqaba duraa akka hin facaanee fi akka nuun eegnu barbaada gooftaan. Kanaafidha Phaawulos lolaa jalqaba duraa lolaa. Isaan kun akka isaan ingirdaada kana hin facaafne. Akka isaan hin facaafne raajota sobduu kana ari'uutu nurra jiraata. Ofirraa ittisuutu nurra jiraata. Amantoota keenyarraa eeguutu nurra jiraata. Yeroo isheen nu keessaatii kaatu dafnee kichuutu kutuutu nurra jiraata. Isa kanadha inni wangeelli keenya nutti wangeelaaf lolaa jechuun isa kanadha. Isinoo walii galtanii ndaamu kan itti waamu amma geggeessitoota waldaa kiristaanaati. Akka isaan ingirdaada facaasanii duuriyyoota waliin taatanii waldaan kiristaanaa waliin taatanii harka wal qabataniitudha. Namatu isin gidduudhaa dhibe ta'e tajaajilaa sirriitu isin gidduudhaa dhibe ta'e hin beeku hattootatti waamtanii saba saamsiftu. Isteediyeemiitti waamsiftanii uummata walitti qabdanii irraa saamsiftu. Wangeela tokko tuun dhaga'iin namni sirbaa oolee awwaara kaasaa oolee sirba ta'ee faarfannaadha ta'e kan waliin isaan beekamu. Waaqayyo gooftaan waa'ee maasii isaa kana isin gaafata geggeessitoota. Isin gaafata waa'ee liidarshiippii itti deebina. Dhuma sagantaa kanaarratti waa'ee barumsa kanaa barannee gaafa fixnu geggeessitoonni waldaa kiristaanaa maal gochuu akka isin qabdan wangeelli waan inni jedhu walii wajjin hin haasofne. Baay'een keessan na caaltu beekumsaan na caaltu umuriidhaan na caaltu garuu calluma jettaniif indaamitti waamtanii saabsisaa jiru. Isin gaafata waa'ee hoolota isaatii gooftaan. Isin gaafata waa'ee saba kanaa. Sabaanan isiniinis isiniin dhiisu gooftaan walitti qabee isin adaba. Ermiyaas keessatti dubbateera kana warra dogoggorsitanis warri dogoggortanis walumatti isin adabaa jedhe. Abalutti qabachuun hin jiru warri inni dogoggorsites hundi kee walitti garafamtaan garaffaa keessatti wal caala malee adabbii keessatti wal caala malee isin adaba waaqayyo. Kanaaf ingirdaadaaf qamadii minaamne ta'e caqa sanatti hin saafina. Soba kun kana ni ilaallatu caqasinni kun. Yeeyyii dura dhaabbatanii ittisuun hojii gaarii. Waaqni rukkutamta faanaan jettu. Waa'ee abaluufaa dubbataa jirtaati. Waa'ee abaluu sana dubbatu. Maaltu dhufare? Waa'ee abaluu sana. Abaluu keessuun karaarraa kaateenna wangeela kana keessaa bahee jennaan abaluu keessuun issuun minaamin keenya. Waa tokkoyyuu sasin keebdanii gubbaa sana keessa miti. Wangeelli keenya akka kosiitti sobduudha sa'ila. Sobduudha maqaa seeyyuu akka maalitti sobaan jedhu wangeelli keenya. Raajii sobduudha. Salphisee haasaa waaqayyo. Sasin gubbaa sanarra keessanii gaardiidhaan itti naannoftanii kebeebdanii maqaa ol kaaftan kana sobduudha wangeelli keenya. Dhiisumaanan jedhee
Isumaanan jedhe hin rukkutamtaa naan jettu dharaa. Hin rukkutamtaa. Gooftaan na rukkutatu hin ta'in hojii gaarii isa isin keessatti jalqabe kanadha. Gooftaan na keessatti jalqabe isin ajaa'ibu. Wangeelaaf falmuu gooftaan na keessatti jalqabe. Anatu filate miti. Gooftaan na keessa kaa'e. Gooftaan inni isin keessa kaa'e kun malumaatti isin fuudhee deemadha. Innoo karaatti na namni isin rukkutu. Sii kan rukkutamaan. Talbaajjawoon isin warra isaanii wajjin joortan. Kanaaf ejala mureen isinitti hima waa gara wangeelaatti deebi'a. Gaggeessitoonni gara wangeelaatti deebi'a. Amantoonni gara wangeelaatti deebi'a. Wangeela kanaaf dhaabbadhaa falmaa. Gara hojii gaariitti deebi'a. Gaggeessummaan keessan sirriirra hin jiru. Hattoota kana immoo saba kanatti waamina. Jaalala Waaqayyoon isin gaafadha. Hattoota kana, yeeyyota kana, saba kana nyaachisiina. Waamtanii Waaqayyo gooftaan isin gaafata. Waa'ee saba isaatii isin dhiisu. Kanadhaan dhumarratti dhugaan isin jedha barumsa kana booddee namoonni baay'een akka isin gaardii wangeela kana akka isin taatan abdii guddaan qaban. Wangeela kanaaf warra falman. Wangeela kanaaf warra dhaabbatanii dubbatan Waaqayyo gooftaan akka inni kaafatu shakkii tokko qaba. Kanaaf akkasitti hubachuutu nurra jiraata. Egaa barumsa keenyarraa gaafa walitti isinii cuunfuu hojii gaarii hedhee wangeelli keenya gooftaan hojii gaarii naaf hojjette garbicha koo garbittii koo kan inni siin jedhu yeroo ati afaan qabatte calluma jette yeroo sobduun yeroo hattuun ol baatee akka barbaadde taatu ati callistu miti yeroo ati dura dhaabbattu. Ani kan naa ajaa'ibu dhugaaman isin jedha. Ani kan naa ajaa'ibu. Sobdoonni kunoo hattoonni kunoo duuriyyoonni kunoo miidiyaadhaan ba'anii isteediyeemiitti ba'anii hatuu hin qaanofne isin maalumatu isin qaanessin jedhaman. Isin maalumatu isin qaanessi dhugaa baadhattanii. Tiyooloojii kana maal godhattaa barattee ati? Maal godhattaan siin jedhee paasterii maaluma paasterii taateeti maaluma qeesii taateeti maaluma godhattaan siin jedhee erga jarri jajabaatu ta'e ati dhugaa Kiristoos qabaatte wangeela of harkaa wangeela qulqulluudhaaf dhaabbattee jajabaattee falmuun maaltu si qaanessee siin jedhama. Arrabsoon tokko hin jiraata. Isa inni ilaalla. Maaliif amma torban dhufu kana maaliif namoonni wangeela kanaaf falmuu yookaan loluu dhiisan kan jedhu irra keessatti ni ilaalla waan ta'eef isa hin kaasu walii wajjin ilaalla. Garuu waa tokkoon isin jedha. Gama dhugaa dhaabbadhaa du'a. Gama wangeelaa dhaabbadha. Gama wangeelaa hiriiraati du'a. Abboonni keenyas kanumaaf du'an. Phaawulos fa'aa ergamoonni raajonni kanumaaf du'an. Haaraa miti kun badhaasa immoo qaba. Maqaan Kiristoos haa eebbifamu. Gaafa arrabsamtan akka eebbaatti fudhadha. Wangeelaaf jedhanii warri arrabsaman agammadan. Anaaf jedhanii warra arrabsaman gooftaan Yesuus arrabsoon keessan anaaf eebba. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf wangeelaaf falmuun nurra jiraata. Amantoota, gaggeessitoota, afaan hin qabatiina, dubbadha. Na caaltu baay'een keessan akka kichuu wayii tokkotti nan ilaalina. Dhugaan isin jedhanii isin umurii na caaltanii warra callistaniir warra beekumsa na caalaa baay'ee beektanii callistaniir ana ishee xiqqoo gooftaan natti kenne amanamummaadhaan dura dhaabbatee falmu anatu gatii qaba isin caalaa. Dhugaan isin yoon bulloo tokko waan na caaltanii qabdan na caaluu keessan agarsiisa. Kaa gabbaa, kaa ittiin morma, du'aa mormaa citaa. Waaqayyo gooftaanis na gargaara. Maqaan Kiristoos kan eebbifame ta'u. Sagantaa keenya guyyaa irraa hin ga'uure nuga. Torban immoo deebinee namoonni maaliif wangeela kanaaf falmuu dhiisan? Gaggeessitoonni maaliif callisan? Namoonni baay'ee maaliif callisu? Walii wajjin hin ilaalla torban dhufu. Waaqayyo gooftaan guddisiinis na eebbisu. Egaa kun sagantaa birmadummaa yeroo hundumaa roobii galgala sa'aatii 3 walakkaadhaa kaasee YouTube chaanaalii Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu irratti kan isin darbudha. Subscribe godhaa, comment godhaa, like godhaa, share walii godhaa, walii dabarsaa. Sagantaan kun kanuma keessan obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabulaati. Waaqayyo gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Sagantaa ittaanutti deebinee wal agarra. Amma sanatti nagaa gooftaatiin tura. Dhugichi birmaduu sin baasa dhugichatti qabamaa jiraadha. Nagaatti gooftaan maccaa isinii wajjin haa ta'u. Kana limitiin afibse ifaatti na baasee cubbuu koondumaa na biise.